warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu mata qashti. Jirra kida tarabbi kamsin. Gaafii tokko isin gaafachuu dhufeerra. Uummata jireenya keessanis akaraattis duniyaattis jireenyi keessaniin tolle uummata TikTok. Hunda keessan osoo hin taane baalageen keessa jirtan wal dhaggeeffadhu. Suuraa almaalii kanatti agartanu ganni Orooti. Ganniin kun abbaa feete caalti. Abbaa feete miila iskiifattee bushiti. Hojjetattuudha, gara balleettiidha, bareedduudha, miidhagduudha. Kanaaf aansi abbaa hundatti mi'aawu yeroo haasoftu. Rakkina namaallee yoo agarte kan himimmaa qabachuu hin dandeenye kan hiiqqistee boossu. Kan kutaadhaaf amantaadhaan nama hin qoonne. Dhageessuu uummata budaa. Warri koomentii jala deemtanii suuraa yeroo silkii wayii bituudha jette jalatti gadhiifame sanatti jechama koomentii baay'een argachuudha. Shaarbii moo silaallaree maaloo moo maaloo daree maa uummata fokkataa fiiltariidha kan fuula keenya nu bareechaa jiru wal beeknaa hunda keessanuu mana keessanitti kan wal beeknu jira. Fiiltarii uffattanii gaafa namni of beekaaf fiillafiitiidhaan normaaniin as ba'u TikTok irratti maaliif nama arrabsitu sin gurraachina namaa agartan malee keessa namaa beektu namummaa namaa beektu isis harkaan hin toshanne siin dhaggeeffadhu. Isi ganniin harkaan hin toshanne kan isi uume waaqa isiniinis uume isiis uume tokkicha nama gara haadha ofii keessaa bayyuu bifa hedduudhaan qallaqa rabbal aalamiinaan. Isinii galee namni tokko namummaa isaatti kabajama. Tuffatamuu qabu namni kam. Gurraachina ta'e immoo abashaa hunda gurraacha ganni qofa miti gurraachi. Kan gannii gadi miqa jira. Ganniin sababa isinii akka keessanii isaatti 24 fiiltariin of dhusguu diddeemoo sababa isinii al tokko akka as baatee namummaa si ibsattu moo sababa maalii jala deemtanii shaashiidhaa wal fakkaataa shaashii moo si laallaa shaashii moo si gurraachaa ajiraatu namni mataa isaatii namaa mataa namaan dhiphisinaan naman tuqinaa indee normaanii abbaan maftee sii miti. Namni tokko siniif akkamirra jiraata gaafa uummata TikTok uummata sheexaan namni viidiyoo waraabe fuula namaa keessa laaltu ija namaa keessa laaltu waan namarra keessan barbaaddu indee maa nama tuffattu isin rabbi qalqe isin rabbi qalqe. Ganni immoo nama abbaa fedhe caaltuudha hojjetattuudha nama dafqa namaa nyaattu miti nama dafqa siitiin hojjetattee buluudha nama rakkate gargaaraa jirtuudha ayyuu hunda'uun jechuudha. Maa nama tuffattu ganniinis qabriitti qabbaramti isinis qabriitti qabbaramtu. Rabbiin biratti hunduu tokko isin arshii irratti ol baatanii isin ardii keessa gadi hin baddu. Isinii galee hojii keessan duwwaatu qabriitti adda adda sin godha malee hunda keessaniinu namni kamtuu lafatti kana jalatti awwaalama. Gaafa koomentii namaa barreessuu kaatanu gaafa waa namaan jechuu kaatanu gaafa nama cabsuu kaatanu of milladhaa deebi'aati. Of yaadadhaa deebi'aati. Dura keessan ta'uudhaa. Namtichi kun bor aafiinaa jedhaa. Edana du'een bulaa. Boriituu nan du'aatu namni kun aafiinaa jedha nama kana arrabsee. Nama kanatti darbeetu nan tuqe. Kan jedhamu wayii of yaadadhaa uummata keenya rabbi jedhaati. Nama arrabsuun qaqqabdu. Hin qaqqabama wanti hedduun qaqqabama. Addunyaa kana keessaa wanti hin qaqqabamne hin jiru. Waa hundayyuu hin qaqqabama aafiyaa qabaannaan. Waa hedduu ija qabaannaan akka qabaannaan waa hedduu qaqqabama. Mee dura koomentii barreessuu dhiisaati. Nuuroo keessan biyyaa baataniif yaadaa. TikTokiin eenyu gaddifamee jennaan TikTok eenyu jalateen koomentii barreessa. TikTok eenyu irratti waraaba. TikTok eenyu jalan fiiga jechuurraa waan baataniif of yaadadhaa. Xinnaa keessanii wal kabajaa guddaa keessanii wal kabajaa. Bar wallaahi billaahi osoo hin qayyaramatee uummata Oromoo kana keessaan hin qayyaradhaan. Kan wal xinneessus uummata Oromoo. Bakka kan sadarkaa gadaanaa walii kennus uummata Oromoo. Amma sabni biraa fokkisaansaa, bareedaansaa, wallaalaansaa, beekaansaa wal qixxee wal kabaja wal jaallata isaa waan beekne keessaa wal gorsa.
malee jechuudha walitti xinneessu. Keenya immoo namni tokko beekamtii xiqqoo sii feesbuuk irratti tiiktook irrattis qabaannaa wal xinneessuuf fiiga. Maal gadhiisa laata boru? Maaltu dhufa laata? Jedhee jala yaa'ee ol fokkisiisudha. Maali uummata qoropbii jedhaati? Gala keenya maaliif irraanfannaa? Kan borii maaliif irraanfannaa? Uummata tiiktookii kana keessaa wabillahi dhugaa rabbii haasa'uuf nama amma ganni kanaa jaalladhu hin jiru. Tokko jedha. Ganniin kun nan beektu isiin beeku. Foolooyyuu walirraan qabu. Laayivii silayyuu hin naquan. Garuu namni rabbii jecha baay'isee jaalladhu namni garaa qulqulluu namni nama hin tuqne namni nama hin qeenye namni deeme koomentii nama dubbisee koomentii nama hin arrabsine namni laayivii bahu jaalala faarsuu malee kan amantiif kutaa waliin qoonne waa hundaan jaalala beeku isii malee argeen beeku. Amma uummanni miidiyaa kana irratti as fuudhee achi fuudhee as fuudhee achi xaxee as xaxu. Isin waa'ee jireenya isii duwwaa dubbatti. Waa'ee jireenya Oromoo qofa akkaatti jiraannaa dubbatti. Wallaahi kanumaa jecha rabbii jecha isii jaalladhaan jechuudha ganneen hanga nama tokkotti. Ani miidiyaa kanarra namni sirriitti jaalladhu isii qofa. Namni sirriitti jaalladhu isii qofa. Maal sin goote siin kuullee kana bareedduu kana sin boqa beettii namaati. Kan laallaafni hin quufne. Hadda malaaxaa gootanii. Kan mataan keessan gurra bukkeen dabarre. Kan mataan keessan takkaa filattanii hin beekne intala dumbush bushee kana. Maalirra jettanii jala deemtanii koomentiidhaan akkatti mucuqqisii gootan obboleettiin qabdanuu haadhan qabdanuu indee maaliif wal arrabsuun bar koomentii kana jalatti kana irra caalaa immoo wal arrabsuun numa ijoollee durbaati wal fokkisiisu numa ijoollee durbaati aaree seereegaa eeree wala kabanyuu waliin xinneessinaa Oromoo wallaahi bakka baatanii wallaalinaa xinnoosii of sadhaa. Nama rabsuudhaaf qusadhaa jiruun biyya addunyaa sobduudha. Arra gallee bor galleen beenu namni nuti arrabsinu immoo koomentiidhaan kan azaabas jannatas si bittu isii kan arraba keeti. Dhaggeeffadhu beekeef osoo hin taane. Addunyaa kana keessaa kan si balleesse azaabas jannatas si bitu arraba kee qofa irra caalaatti. Irra caalaatti wanti maaluu sirreessuu hin dandeenye wanti imaana kee sirreessuu hin dandeenye wanti jireenya kee sirreessuu hin dandeenye arraba kee kana qofa. Arraba keessan of eeggadhaa. Jireenya keessan sirreeffadhaa. Hiriyaa keessan kabajaa wal kabajaa. Warra haadhotiittis ni oolan kabajaa. Warra obboleettiittis ni oolan kabajaa. Warra hiriyaattis ni oolu kabajaa. Nama nyaachuun fiiginaa nama rabsuun fiiginaa rabbii jedhaati. Akkasii warra koomentiin taane barreessan kana biraan sheer koppiliingi godhaanaa gaasilaa namni na jala jiru makoomsa maddomii wayii namni koomentii barreessu nama lama namni laakii tokko nama tokko galeessas yoon gadhiisi har'a dhufee ilaala viidiyoo numatu ilaala borisa numatu ilaala namni ilaalu hin jiru akkasii. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagaan bulaa wallaahi sa'aatii tokkoof daqiiqaa 11 irratti waraabee akka biyya Suudii Arabiyaatti jechuudha. Atuun tiiktook ilaalaa jiru koomentii mucattii kanaa barraa'e baay'ee mataa kiyya na yeeqe wallaahi. Baay'ee mataa kiyya na yeeqe akkasii. Yoon sinitti balleesse Oromoo kiyya dhiifamaa ani sinin jaalladhaa sinin kabajaa.